يا ابو تبين اسكا منطق لا ندقيسا يونا نغرتي وان اتيت كانو غوتو سينمسيسين دقيسا الراس برد مال انس وجسن duranu kenya khawne raga burke isimbra haga usinin jecha asmanu arra killefi ati mana isa mali wajin dufan jechu kaisan inolamu wanni garte gama kaisan garte nufitu gama kaisan nufide akkuma beekamu ummoynan amaduralle arafe komato turte ay arabsulle turte waan garte isin kana hunda godhu turte arrammo Arafat hada manasa galfate jira yoga Feruza galfate jira manatti galfate jira ammo manatti galu isani tifan baay'ee kan gammate garuu am gara isiitiin waan garte isiin jettuba walmaanu isirra dhageenyaan isiniin jaa ayye galfate halas bagara bina gangache rabbi bagara bina gangache ati to mo goda kam sentame ما توفين قد خمسة أنا بقول مال قد خمسة تاس ينجب سبب خيتين أنا سرّب فهمي أتلين قرو سرّب سن سرّب سنين وام بلّيش تأتوف بيت مالين بلّيش مالين بلّيش وام بلّيش تفين بيتو وان جت شتر تفين بيتو تنا قوان قرتي خلينا وان قرتي خلينا ترم بيتو تام maaliif galtii uree isin akka galtuun fedhan akka galtuun fedhan akka galtuun fedhu bara du'a man tana dhaqiiti maaliif galtaa jina asirratti maaliif ni galtuuf maaliif galtaa jinga maaliif galtaa jinga haalaan lattu fiduuta maaltu si galcheewu maaliif galtaa jinga ni jaane na dhageessa ati ittiin dabala akkan gartee ittiin dabala arran maal dabalti deemi bakka isin jirtu dhaqiiti hin taa'ini deemjee hinga maaliif hin jaa Nadageessa. Gubbaa kanas godhe maaltu si galchire? Nadageeffadhu. Arrammooti. Mana keessatti illee bakka akkaan itti bobbee galullee ishee tana dorgite. Ammoo asin dhoorti. Maafi na sababa kan keetiin arrafame. Miila hijaan bobbaatee galtaa boo? Sababa keetiin arrafamee siin jedhe. Akkas siin jedhe abbaa mana hijaa hin lolinii tasgabbaa hin aarinii. وان تكدر أروح بر إيجنا تنارسون كأرام تيبر يوم الساعة أنبر سمان أكمن قرتي سمتنا أكمن قرون نربيه خلاص ولد في المرة ولد في الناس يعرف جوا خنا كنيتو خنا كوانا كنا سيتو وانا كنا سيتو أتوان قوتي أبوان جلاسون بر واني مسوني ومجرات بوتون سيتو وانا جراتي يوم نسون جراتي ما لي في أكنا وانا كنا جراتي ما ندبته فيروزا وانا تدبته زرت سمان دبته jadi barang aja sih, tapi waham dari mana nih pak? Waham dari mana? Intas itu aku Google udah tuh, aku san arah hasil itu. Nama jadi tas ember, garummo, jadi bote itu, ol bate wan entah nih hasil itu, nalle tiket. Ati jadi duranu tiket turan ada keber. Memang aku tak ham senta tuh. Aku tak ham senta malu sih, biar barang aja sih, tapi wanjir aja nuh mungkin. Wanjir aja. Amma tuh barang yang kepe jar tiket le tuh wana kena gore. Kanun dagar oson argutin anti ya yartitiyan galfatuda garte qabsaa'u tijira yookaan dhaabbatu tijira malee kanun da waan hunda kanaafin itti dhiisi yookaan jootaate anmee ati bagaan godheen na xiqqeessiteeti ummata oromoo guutuu biratti illee na xiqqeessite bagaan godheen jaan guyyaa kana qabatamaa wajjin si fidaan jaan ayyee sana ammoo guyyaa waan gartee jiru guutuu amma naaf hin si himeen jiru yoom naa himte akkamitti siimeen jiru haasofneen turre amma dura. Haasofneen turre. Bara naasawaa kan keessan. Lama hangaan waan hangaan argutti hangaan feeruusa irraa dhaguutti hin amanuu siin jeeba. Akkamitti naman? Akkamitti naman namu? Ati feeruusa irraa naman. Kijibtuudha kaasitti kijibtuudha. Isin barbaadeen dubbanne? Isimu dubbattus. Isisun dhugaan fakkaatu haara. Dhugaan fakkaatu. Namni jaasaa yaadtee jidduu seenu basiraa'u. Fakkeenyaaf yoo maanta dhugaa dubbattee roorroosisan gartee dubbatte hamtumatti aantaa marate. Beetu akkana. Hamtutti aanta. Ayyeegaa. Ani isin hin gartuu seeti. Hamtutti aanuusan. Isin hin gartuu seeti. Gaafa isin gartee arafeetu hamaadha. Isin hin gartuu seeti. Dubbanne malee hammeenya isaanii ammaan hin dubbatte. Siitoon tuuraas arafeetu hamaadha. Gaafa san qofa lafa isaati. Gaafa kam? Gaafa kam? Anis wayna isiin hafa. Awno akkuma nama dhufee kaameeraa dura taa'arattiin uummata Oromoo gama kiyyaan dhiifama naaf godhaadha. Namni waan kana hunda gartee keessa quba qabu
waan kan argeetiin jira akkana turoodusu jira kan hunda dhaqeetiin arafaat takka takkaan gaafadha peerisa isiniin gaafadha yoo wanni kun kan jiraanne taates ati immoo akkasumatti ilaalna raafattuu laa baatee. Eessatti? Eessatti? Karaa rabbis baatee deemta qaba. Eessatti hin Siis hin barbaadu ani jechuudha. Akkamitti? Hin barbaadu. Dhagayeeshee ilmooti yemmuu niin guddifadha. Akkana jechuun maal jiru? Niin guddifadha. Akkam? Dhagayeesha garuu mooti kijibduudha. Sojjiin hin jiraadhu. Sojjiin jiraadhu ilmoo hin guddifadha. Maal qopheeffatee akkana jetta boo? Maal qopheeffadha? Waan fedhee qopheeffadha egaa. Waan fedhe qopheeffate? Egaa san siinaa beekaa? Siinaa beekaa? Siinaa beekaa. Siin beekne? Maal naa beekte? Ammoo. Ati abbaa mana kiyyaati bar. Abbaa mana kiyyaati ta'us bari. An waan fedhee qopheeffadhes. Tan siin galchu. Siin galchu? Qopheeffadhu gaarii. Qopheeffadheetis jira siin jira. Maal qopheeffatee jiru? Wanni qopheeffadhamu. Siitutu waan gabbee waan fedhe jee waan sitti tole gartee gabbaatee haasawiteetiin kana hundarraa immoo kan waa takka siin hin jeen caljeetuma gaa eeganii fi gartee waan kana guutuu ati gabbaaftee dubbate yoo wanna kun jiraat yoo hin jiraannes hangaan gartee ijatti yaan argutti simaa'uu gartee maqaa sin kaasuu yookaan hangaan dhugoomsutti gooroo ganni kun gartee ka dhugumaan gartee jiraattu taate yoo kan jiraanne taate Oma lamaan kan keessa oma takkaan barbaadan. Mataa kiyyan oogustee jirta akkamati. Mataa kiyyan oogustee jirta. Maal jecha mataan isaa oogustee? Oogustee dubbii isaaniitu mataan oogustee irra naa ilaalama. Yoom isa oogustee beekana isa oogustu ta'es. Akkam dubbii isaaniitu mataan oogustee jirtani. Ta duraanis yoom isa oogustee miti. Sun oogumne yoo. Kaameraa dura teessee waan feete waan sitti tole jette. Yoom kanaa miti yoo ati maraattee uli ishaan irratti hin bahin. Ankillee miti. Dhagayeese. Adda maaliif akka lafa namaa isa boo? Adda akkas taanaan gaa dhagayeese waan hin fedhe haa of mirgan qaba. Ayyee. Yoo nan gartee jaarsa keetii ansi bulchu taate waan hin fedhe yoo hin dalagees namni na gaafatu hin jiru. Ayyee. Kana yoo haa sammuu teetitti immoo baate gurratti fannifata. Ani gaa akkas taanaan karaa gabaabaa deemtaati. Siif isaan sunuu hariiroo harka isaa qabdan qaba. Ni qabnaa duuba maal fidda? Harka isaa harka qabdan. Ni qabnaa maal fiddaa siin jeeba? Ni qabnaa. Qabaannaan gaa isaan musaan qabaadhootis. Isaanin qabaadhaati. Kanarraa immoo. Isaanuma qabaadhu ani beenu naafeeti kanarra. Kanarraa osamma. Ayyee. Kaameraa durattis teessee waan feete jechuudha. Isaan yoo qabaddees isaanumaan na qabata. Isaanis ati immoo an yoo gabbee sarara taniin fedeen ol naqan. Ol naqiga. Tana taanaan isaan eega isaanis si qabatanaan jette atis namuma waan kana hunda si jechisiise waan kana hunda gartee dalagisiin jee silaamman. Afaaninis sin jenna dhageessa ammoo feeritanii galtee jirti kanarraa ammoo wanni ati jettu sun guutuun kijiba. Maaliif ati kaa anjita garaan harka bushbushina jechuun jira. Kan itti gartee gaafa hamsi'u dhaamullee dhaqeen laalla sababni naan dhaqeen laaleen illee ni beeyta. Maaliif dheeytee isa laalanii fi isa maaloo maa dantaa isaaniiti maaloo ofirraadhiiftu. Dantaa isaaniiti. Egaa yoo na qabatteen hojii jiraattuu maal taatee kan natti qabu feetas. Si'echan namarraa murame. Maali hayya. Sababa kan keetiin namarraa murame. Hayya hayya. Iddan namarraa muramu na dhageessa. Sumatanaatu narraaf. Akkam. Waan biraatti akkam barbaadu. Iddan gartee namarraa muramu. Ati numaa. Naaf miciyyooti jallee jaannee barate oguu kana. Miciyyooti jallee jaannee. Miciyyooti gaafa adda baasuu feeta. Adda baasuu feeta. Miciyyooti yiniin guddifadhaanii deemtanirraa sin barbaadu. Yoo eegalanii fi gartee kan namarraa namuruu barbaade. Namni kun namaan tola. Yoo niifiin gartee rakkadhallee yoon duyallee ilma namaati kan gartee nama awwaalu. Harabbaa kiyya bira waan hin jirre. Ati namumaan gartee wajjin jiraadhurraa muramii jechuu feeti. Anoo harabbaa kiyya biraan jira kan naaduu feetuuf. Naaduu feetuuf. Egaa dubbii namaa qabattee akkamitti dubbii namaati jirugaa see rabdee ta namaa dhugaa see ta namaati hin deemtu. Namni dubbii namaa hin dubbare yoo kana hunda beekte duraan maaliif waan kana hunda dubbate. Namni dubbii namaa hin deemu warra namaa miti. Namaa miti. Ayyee anaattu dubbii keetiin deemaati na dhageessa. Sababa kan keetiin arranfamu jira. Akkasittiin uliis wajjin arranfamaati. Deeniin fuudhaa. An sababa keetiin. Qabatamaan akka kiyya kana yoo natti deeniin fuudhaa. Sababa keetiin namarraa muramu sumaatu narraa hafaa siin jee. Akkaan fudhaa feeta boo. Dhaamsa kiyya kana Oromooti jedhana dhageeffadha. Dhaamsa kiyya sababa isiitis namarraa hin muramu isumaatu narraa hafa malee namni irraan tana gartee obboleessa kiyyaa wajjin saahiba kiyyaa wajjin adda namu akkasumatti dhageessa obboleessa kiyyaas
obboleessa kiyya haa taatu haadha abbaa kiyya irraa illee haa taatu isuma gartee isiin obboleessa abbaa kiyyaa ta'e obboleessa kiyyaa fi abbaa kiyyaa haadha tiyya irraa illee namuruu barbaadde jechuudha. Fira kiyya irraa illee namuruu barbaadde. Ammoo isaan asitti wal barree saahibban kiyyaa kanarraa isillee murameetti sababaan isaanirraa muramu atummaan Karaara hin jiranii bara. kala sumaan irraa baasii waan biraan barbaadu. Illoodin itti tasgabbaa'e. Kilmaa biraan fadhu. Itti tasgabbaa'e. Hin barbaadu. Amma loodin isin jee bara. Waan Dubbii kana adda Yaa baafata. kee- Arma nuti kana maaliif natti dhufta sana? akka oguu Arma kana. oguddibata kakkaan dubbadhu na Bilbileen beeka. siima immoo maana? Narraa hojii siin jee. Yaa bilbileen siima immoo Waan maana? inni siin jee narraa dhagaye. Ta bilbila isaanii bilbilanii naa himanii dhiis. Kilmaa biraas irraan barbaaduuti. Hayyee. Dhageessa. Hayyee. Eega wanni nan jiru hin taane eeganni fi gartee ati nama keetirraa murame yookaan saaba keetirraa murame kan jettu ta'a. Mana ani mini. Amma na lolchiisiin kaa kaameraa ture ta'e. Biyya namaa keessi ta'e yaa'insi goraa dhuftee booda. Yaa'insi goraa dhufte. Hakan hunda fide siiti. Akkamitti naan fideen? Akkamitti naan fideen? Abatu ammaan tana loraan fixaate. Loraan fixaate. Amma kaameraa duru jira na raawusiin siin jeema. Kaameraa duru jirra. Na aarsu jirta ati samaatu si aarsete ati si na aarse. Na saarsee. Eega. Ala seegana saarsee. Yoo nan gartee badii qabaaddees. Yoo nan gartee waan dhugaa siin hin jedhis. Namnummaan nu laala kun amru teessu. As badde isiiti. Asumaan nu jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya. Ni dhageessa waan isin nama rummatullee kanarraa immoo an gartee harkaa lafaa qe'ee isi aaree tumutti nu ofutti jirti. Kanarraa immoo hanga gartee walitti deebi'utti